Oromoo. Oromoo, Minnesota, hello? Hello. Hello, we are Oromos. We are Oromos. We are Oromos. We are Oromos. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed of Ethiopia. Down with Abiy Ahmed of Ethiopia. Down with Ethiopian government. Down with Ethiopian government. Abiy Ahmed is a fascist. 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 Down with Ethiopian fascism. Down with Ethiopian fascism. Down with Ethiopian fascism. Down with Ethiopian fascism. Down with the Condemnation. Down with Condemnation. Down with Abiy Ahmed's killing squad. Down with Abiy Ahmed's killing squad. Down with Abiy Ahmed's SS. Down with Abiy Ahmed's SS. Justice for Batte Urgeessa. Justice for Batte Urgeessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Oromo children. Justice for Oromo children. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Justice for Oromo politicians. Justice for Oromo politicians. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all political Oromo prisoners. Free OLF leaders. Free all the leaders. Free OLF leaders. Free all the leaders. Free OFC leaders. Free all the leaders. Free Abdira Gaza. Free Abdira Gaza. Free Nidal Boran. Free Nidal Boran. Free Levi Beja. Free Levi Beja. Free OLF leaders. Free all the leaders. Free OLF leaders. Free all the leaders. Abiy Ahmed is a killer. 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 Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a fascist. Down with Ethiopian fascism. Down with Ethiopian fascism. Down with Abiy Ahmed's fascism. Down with Abiy Ahmed's fascism. Down with Abiy Ahmed's SS. Down with Abiy Ahmed's SS. Down with the killing squad. Down with the killing squad. America. America. Minnesota. Minnesota. Listen to Oromos. Listen to Oromos. Listen to Oromos. Listen to Oromos. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a fascist. Ethiopian government 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 is a fascist. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing political opposition. Stop killing political opposition. Free OLF leaders. Free all the leaders. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free Oromo political prisoners. Free political prisoners. Down with PP. Down with PP. Down with PP. Down with PP. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with Condemnation. Down with Condemnation. Down with Abiy's killing squad. Down with Abiy's killing squad. Down with Abiy Ahmed's killing squad. Down with Abiy Ahmed's killing squad. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with the Ethiopian government. Down with Ethiopian government. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a fascist. Don't support fascism in Ethiopia. Don't support fascism in Ethiopia. Don't stop supporting fascism in Ethiopia. Stop supporting fascism in Ethiopia. Ethiopian Prime Minister Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Abiy Ahmed is a killer. is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Prime Minister Prime Minister Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Mafia leader. Mafia leader. United States. United States. Put Put pressure pressure on Ethiopian government on Ethiopian government to stop stop killing killing his own citizens. our citizens. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Prime Minister of Ethiopian government Prime Minister Ethiopian government Abiy Ahmed Abiy Ahmed is a killer. is a killer. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Abdel Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Abdel Hundessa. United States, stop supporting the killer. United States, stop supporting Ethiopian Prime Minister
leaders. We are Oromos. We are Oromos. We ask United States to put pressure on Ethiopian government. Ethiopian government is the killer. Ethiopian government the killer. Abiy Ahmed destabilize the peace in Ethiopia. Abiy Ahmed destabilize peace forces in Ethiopia. Ethiopian government the killer. We are Oromos in Minnesota. Voice for voiceless Oromo in Ethiopia. Ethiopian government kill all Oromo activists. Justice for all Oromo activists. American government to put pressure on Ethiopian government. Justice for all Oromo prisoners. Justice for all Oromo prisoners. We are Oromos. We march for freedom. We march for peace. America. Minnesota. Listen to Oromos. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Stop bombing civilians. Stop bombing children. Abiy Ahmed is a menace to peace. Abiy Ahmed is a menace to the Horn of Africa. Abiy Ahmed is a menace to the Horn of Africa. Abiy Ahmed is a warmonger. Abiy Ahmed is a warmonger. Abiy Ahmed is a menace to peace. Abiy Ahmed is a menace to the Horn of Africa. Abiy Ahmed is a menace to Ethiopia. Stop killing civilians. Stop killing civilians. Free political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all the leaders. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Bante Urgeessa. Justice for Bante Urgeessa. Justice for Oromos. Justice for Oromos. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a fascist. Down with the Korea Kenya. Down with Abiy's Korea Kenya. Down with Abiy's killing squad. Down with Abiy's SS. Down with Shivali Sabisa. Shivali is killing his own people. Shivali is killing Oromo children. Shivali is killing Oromo families. Down with Shivali Sabisa. Down with Shivali Sabisa. Down with Abiy Ahmed. These people are fascists. Abiy Ahmed is a fascist. Shivali Sabisa is a fascist. Shivali Sabisa is a fascist. He is the leader of the killing squad. Shivali Sabisa is the leader of the killing squad. Abiy Ahmed is the leader of the killing squad. Down with Abiy's killing squad. Down with Abiy Ahmed's SS. Down with Shivali's SS. Peace in Oromia. Justice in Oromia. Justice for Bante Urgeessa. Justice for Hachalu Hundessa.
children. Justice for Oromo children. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for all of Ethiopia. Justice for all of Ethiopia. Abiy Ahmed is anti-peace. Abiy Ahmed is anti-peace. Abiy Ahmed is a warmonger. Abiy Ahmed is a warmonger. Abiy Ahmed is a danger to the whole of Africa. Abiy Ahmed is a danger to the whole of Africa. Abiy Ahmed is a menace to the whole of Africa. Abiy Ahmed is a danger to the whole of Africa. Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Down with PP. Down with PP. Down with Shivalis Abdisa. Down with Shivalis Abdisa. Down with Shivalis Abdisa. Down with Shivalis Abdisa. Down with all leaders of the killing squad. 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 Fascism is on the rise in Ethiopia. Fascism is on the rise in Ethiopia. Fascism is on the rise in Ethiopia. Abiy Ahmed has SS. Abiy Ahmed is SS. Abiy Ahmed is a leader of the SS. Abiy Ahmed is a leader of the SS. Shivalis Abdisa is the leader of SS. Fascism is on the rise in Ethiopia. Down with Abiy Ahmed. Free all Oromo political prisoners. Justice for Batte Orgesa. Justice for Batte's family. Justice for Batte's family. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu's family. Justice for Hachalu's family. Justice for all Oromos. Justice for all Oromos. Justice for all Oromos. Justice for all Oromos. Stop bombing civilians. Stop bombing civilians. Stop bombing civilians. Stop bombing civilians. Down, down with Abiy Ahmed. Down with Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, down, down. Abiy Ahmed down. Abiy Ahmed, down, down. Abiy Ahmed down. Stop bombing civilians. Stop bombing civilians. Justice for Batte Orgesa! Justice for Batte Orgesa! Justice for Batte Orgesa! Justice for Batte Orgesa! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Dawit Abdata! Free Dawit Abdata! Free Kennesayana! Free Kennesayana! Free Lemmi Benya! Free Lemmi Benya! Free Mikhail Boran! Free Mikhail Boran! Free Gadaga Bisa! Free Gadaga Bisa! Free all political prisoners! Free all political prisoners! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a dictator! Abiy Ahmed is a dictator! US! Stop supporting supporting Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed! Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed! Stop sending our taxpayers' money Stop giving taxpayer money to a dictator Abiy Ahmed! to dictator Abiy Ahmed! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Hachalu Hundessa! Stop killing Oromo elders! Stop killing Oromo elders! Stop killing Oromo women! Stop killing Oromo women! Stop killing Oromo children! Stop killing Oromo children! Stop killing Oromo artists! Stop killing Oromo artists! Stop killing the voice of Oromo people! Stop killing the voice of Oromo people! Stop burning Oromo house! Stop burning Oromo house! Stop disgracing Oromos! Stop disgracing Oromo! Freedom is essential! Freedom is essential! Silence is violence! Silence is violence! There are gross human rights Violence, human rights! violation in Ethiopia! Violation in Ethiopia! US! US! Support human rights! Support human rights! Protection for Oromos! Protection for Oromos! Oromuma is not a crime! Oromuma is not crime! Freedom of speech is not a crime! Freedom of speech is not crime! Free all political prisoners! Free all political prisoners! No democracy! No democracy! No aid! No aid! No democracy! No democracy! No peace! No peace! No democracy! No democracy! No peace! No peace! No justice! No justice! No peace! No peace! No liberty! No liberty! No peace! No peace! Abiy, stop terrorizing Oromo people! Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo students! Stop killing Oromo students! Stop
Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo mothers. Stop killing Oromo mothers. Stop displacing Oromos. Stop displacing Oromos. We demand equal treatment for the people of Oromia. We demand all treatment for Oromo people. There are gross human rights violations in Ethiopia. There is gross violation of human rights in Ethiopia. Justice, yes. Justice, yes. Justice, yes. Justice, yes. No justice, no peace. No justice, No peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Oromo seeks justice and freedom. Oromo needs justice and freedom. Stop persecuting Oromos. Stop prosecuting Oromos. Stop killing innocent children. Stop killing innocent children. There is no stability There is no stability without human rights. without human rights. There is no stability There is no stability without press freedom. without press freedom. There is no stability There is no stability without equality. without equality. There is no stability There is no stability without justice. without justice. There is no security There is no security without respecting human rights. without respecting human rights. Free Oromo prisoners. We are Oromo prisoners. Justice for Batte Urgesa. Justice for Batte Urgesa. Justice for Hachalu Hundesa. Justice for Hachalu Hundesa. Justice for Oromo students. Justice for Oromo students. Justice for Oromo people. Justice for Oromo students. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Stop killing Oromo mothers. Stop killing Oromo mothers. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Stop killing Oromo leaders. Stop killing Oromo leaders. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo children. Abiy Ahmed does not represent Oromos. Abiy Ahmed does not represent Oromo. Shimallis Abdisa does not represent Oromo people. Oromo people need freedom. Oromo needs freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. US, UN, stop supporting mafia leader of Ethiopia. Ethiopian government is a killer. Ethiopian regime is a killer. Abiy Ahmed incite one tribe upon another and destabilize the country. There is no peace in Ethiopia. Peace violated by Ethiopian regime. Ethiopian government kill his own citizen. Ethiopian government they kill his own citizen. Justice for Hachalu Hundesa. Justice for all prisoners. US, UN, stop supporting mafia leader of Ethiopia. Ethiopian government is a mafia leader. Abiy Ahmed is gang leader. Abiy Ahmed is gang leader. He's a gang organizer. He's a gang organizer. He is not deserved to be the Prime Minister of the Ethiopia. Abiy Ahmed is not deserved to lead the country. We need peace. We need peace.
demand US, UN to intervene, to bring peace and stability in the region. Ethiopian government destabilize the region. Ethiopian government is destabilizing the region. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is not represent Abiy Ahmed does not represent Oromo people. Oromo people. He is a killing He is a killing innocent innocent Oromo people. Oromo people. He is a killing He is killing children of Oromos. Oromo children. He is killing Oromo children. He is killing Oromo children. He is killing Oromo's women. He is killing Oromo women. He is killing elders. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No justice. No peace. Stop killing Stop killing all Oromos. Ayyee walaa dhaggeeffannu takka warri bakka kana jirru qilleensa hamaana kana keessa waa wal yaadachiisuu qabnu. Baroota dheeraadhaaf bakka kana dhufnee akka saba keenyaatiif dubbachaa turre. Iyyi keenya iyyannoon keenya karaatti nafne yaadattoota waggaa 10 irraa bara 2014 yeroo Ambootti jalqaba mootummaan EPRDF dhiiga ijoollee dhangalaasuu jalqabe bakka kana bullee oollee waggaadhaan 2015 walitti aansuudhaan bakka kana dhufaa turre. Bara 2018 keessa waa wayyaa dhufa seenee kan sana caalu dhufe. Haa ta'u garuu baroota kana hundumaa dhufnee sagalee saba keenyaaf taanu keessatti warri kaleessa nu cunqursaa ture biyya isaatti galeera. Ofirraa kuffiseera sabni Oromoo. Iyyi keenya, waci keenya, effortiin keenya lafatti nafne. Har'ammoo warri akka aramaa lafaa biqiltee waggaa 10 irraa yeroo nuti protestii goonu warra kaaniif warri ashkaree turte har'ammoo halaqaa taatee ammallee ajjeechaa saba keenyaatti fuftee jirti. Haa ta'uuti halaqoota isaanii ariinee biyyatti galchineerraa jarri kunis kana caalaa turuudhaaf kan danda'an miti. Kan nuti gochuudhaa qabnu akka Oromootti warra as jirru kan Minisootaa jirru duwwaa miti. Addunyaa maratti kan protestii godhu hundumtuu sabni Oromoo biyya keessatti dabalatee Ameerikaatti, Awurooppaatti, Eeshiyaatti, Awustiraaliyaatti abdii utuu hin kutiin itti fufuu danda'uudha qabna. Cunqursitoota yeroorraa yerootti bakkaan ga'u kuffisuu irratti sabni keenya qabsoon keenya milkaa'eera. Warra arraa irrattis waan hin milkoonneef sababiin tokkollee hin jiru. Keessumaa gartuun arraa warri afaan keenya dubbattu warri dhibbootaan lakkaawamtu garuu mootummaa Oromoodhaaf jechisiistee akka namni illee qubanitti qobu warri gootu warra saba ishee gantedha. Warra maatii ishee gantedha. Kanaaf qabsoo keenya jabeessitee itti fufuu qabna. Diinni ishee nama nu qabatte kun diina hamtuudha. Diina keessa beekettiidha. Diina keessa keenya keessaa biqilte sababii ta'eefi ishee kanarratti jabaachuu danda'uudha qabna. Injifannee argineerra gara fuulduraatti ni injifannaa. Ammoo ajjeechaaf saamichii fi violationiin amma ta'aa jiru kan halagaan illee nu godhinitti ta'aa jira sababii ta'eefi jara hamtuu kana gartuu hamtuu kana irratti jabaannee bakka jirutti itti fufuu danda'uudha qabna. Kanaafi Abiy Ahmed guyyaa isaa lakkaawwataa akkuma warra kaanii akkuma halaqoota isaa akkuma gooftolii isaa ansaas guyyaan inni dhufa sababii ta'eefi jabaannee itti fufnu. Press release to Pifnaba. Oromo community of Minnesota calls for urgent international action following assassination of prominent leader. The Oromo community of Minnesota, along with Oromos worldwide, condemns in the strongest term the barbaric assassination of Mr. Bate Orgesa, a prominent Oromo political and senior leader in the opposition Oromo Liberation Front.
Mr. Bate Urgesa was not only a distinguished political figure, but also a vocal advocate for human rights and democracy in Ethiopia. His unwavering commitment to justice and freedom made him a target for the oppressive regime, which sought to silence his voice of reason and dissent. According to report, Mr. Bate was forcibly abducted from his hotel room, subjected to torture, and his lifeless body was causally discarded in an attempt to erase all evidence of the heinous crime. His assassination underscores the grave threats faced by Oromo leaders and activists who dare to speak out against injustice and oppression. The recent Reuters investigation reports revealing the existence of clandestine communities known as Kore Nagenya, responsible for targeting individuals perceived as supporters of the Oromo Liberation Army, further highlights the systematic campaign of violence and intimidation orchestrated by Ethiopian government. The atrocity committed against Oromo civilians, including the ongoing massacre in Wallo and Wallaka, orchestrated by various armed groups supported by the region, are appalling and must be addressed with the utmost urgently. As the Ethiopian government continues to suppress dissent and tramps on the right of its citizens, we call upon the international community to take immediate action to uphold the Constitution of Ethiopia and ensure the rule of law, release all political prisoners and detainees, enforce sanctions including the Magnitsky Act against perpetrator of human rights abuses, facilitate an independent investigation into the assassination of Mr. Bate Urgesa, establish an international oversight mechanism to ensure accountability and justice through transitional justice, prevent further acts of genocide and violence against the Oromo people, bring the perpetrator of the Kore Nagenya communities to International Crime Court ICC, provide humanitarian assistance to displaced and vulnerable population affected by conflict and natural disasters, including drought. The Oromo community of Minnesota urged the international community to stand in solidarity with the Oromo people in their quest for justice, freedom, and dignity. Failure to act decisively in the face of such egregious violation of human rights will only embolden repressive regimes and perpetrate cycles of violence and suffering. Oromo community of Minnesota. Thank you. Galatoma. Ega wanni amma haddas bane qilleensilla akkas hammaatu Oromoon dhumaa jira. Oromoon ajjeefamaa jira. Naannoon tokko keessaa naaf durillee tokkoon ganda biraa jira naannoo biraa jira jenna. Hadda garuu mana keenya hundumaa seeneera. Ho'ifannee teenyerra Oromoon garuu hamma eessa ga'uu hin beeknu. Nu nagaa barbaan ummata keenya irratti nagaan bu'uu qaba. Biyya sana keessatti nagaa ummanni gadi ba'ee galuu dadhabeera. Nagaa akkamitti buusaa yoo Oromoo walitti dhufee waliin mari'ate. Bakkuma jirrutti Oromoo waliin dhufee waan godhu waliin haasa'uu danda'uu qaba. Nagaa namni hunduun barbaada. Waan biraarra hin jiru. Nama nagaa dhabeetu bosonatti gala. Rakkatame dhiibameet bosonatti galanii obboleeyyan keenya. Nagaa fiduufi malee waan biraatiif miti. Kanallee nu sagalee ta'uufii qabna. Nu ummata keenya afaan haasa'uu hin dandeenye gadi ba'ee galuu dadhabe. Keessatti Oromiyaa keessatti namni ofii waa haasa'uu hin danda'u. Hin callisanii hin jedhina afaantu qabame. Dhiibbaa guddaarra jiru haasa'uu dadhaban. Nuuma warra biyya kana biyya nagaan jiraannee akka barbaanne haasofnee baanu keessatti gadi ba'anii haasa'uu dadhabuun keenya maal akka ta'an hin beeknu. Rabbillee ka haasa'ate kan hojjete gargaara. Ummata keenyaaf sagalee haa ta'an. Ummanni keenya rakkataa jira. Ummata bilisoomsuu danda'uu qabna. As teenya waan baay'ee gochuu dandeenya. Ummata mootummaan amma jiru kun namuma keenya ummatuma keenya jedhee ummatuma keenya fixaa jira. Nuti Oromummaa isaa miti kan barbaadu.
Oromoon nagaa qabaachuu qaba. Waanuma abbaan fedhe yoo ta'e nagaan biyyattii sana keessatti jiraachuu qaba. Biyyi immoo yoo uummanni jiraate biyyi kan barbaachisu. Uummata fixanii biyya qabatanii homaan waan nu godhanuuf hin jiru. Mee akka Oromootti maal gochuu qabnaa mari'achuu danda'uu qabna. Akka Oromootti walitti dhufnee balaan kun kana caalaa nurra hin darbin ammumaanuu dhaabuu danda'uu qabna. Ilaaf ilaameen aadaa keenya akka Oromootti walitti dhufuu qabna. Ka adda nu babaasu karuma afaan adda addaa haasofnu kana hunda ofirraa dhaabnee kottaati waliin mari'annee waan kana ofirraa dhaabuu danda'uu qabna. Dandeenyallee gooneerrallee amma singoon yeroon isaa garuu amma Oromoon dhumaa jiru. Oromoon beelaan dhumaa jira, hidhaan dhumaa jira, qawween dhumaa jira. Wanti hin taane hin jiru. Oromoon hin beeku maal amma kana caalaa akka eegnu sagalee uummata keenyaaf haa taanu. Bakka jirru hundumatti sagalee haa taanuuf. Yeroo wal waamnee waliin haasofnu amma, yeroo waliin gatteenye mari'annu amma. Uummata hundumaa walii daddabarsaati akka Oromootti walitti dhufuu danda'uu qaba. Warri dhuftan hedduu galatooma. Baay'inaa miti, xiqqeenyas miti. Garuu cichummaa kaayyoo qabaachuutu bakkaan nu ga'a. Galatooma. Thank you, Leila. Oromoo teenya akkam hawwatan. Andhaamsa uummata keenya Oromoo kabiyyaatiif hin qaba. Duutii jaallebattee urgeessaatii fi Haacaaluu Hundeessaatii fi akkasuma hayyoota keenya kaduraatii miti. Eega qabne uummanni keenya akkanumatti du'aa jiru. Du'a kanaaf ammoo dawaan isiidha tokkummaan. Filmaanni biroon jiru. Yoo hagannee boonneetuma gartee hagantee mana dachaanu taate alagaa gammachiisu taati malee waa takkallee fi bu'aanuu hin qabdu. Kanaaf nuti har'a Ameerikaa keessatti waan dandeenyuun isin bira dhaabbanna. Hanga feete dhiibbaan isinirra jiraatullee deebisaan jaallebattee urgeessaa dhiiga jaallebattee urgeessaa kafalachuudhaaf tokkummaan qabsoo teessan finiinsuu malee wanni biroon jiru. Nutillee waan dandeenyu akka nama biyya alaa jiru kanatti sagalee isinii ta'uudhaaf qophiidha. Jabaadhaa. Waa takkallee imduuba wanni nu deebisaan jirtu. Kanaa miti kabiroollee yoo dhufe galiin teenya bilisummaa ta'uudha qabdi. Kanarratti wal gurmeeysa, wal qindeeysa, addaan waliin fooyina, qabsoo teessan finiinsa. Galatooma. Tole fayyataa galatooma ulfaadha isin cuftinu. Akkuma jalraggaasaan jedhee ganna 2016 17 waa hedduu goone ala kanatti wanni nuti goone firii mul'ifte mucucaattee harka nyaaphaa seente malee odoon beekin waraabeessa rafoon fe'a kaayyanne waraabeessa galmaan gajaamee jechuudha. Waraabeessa foonsa nyaachuun dhiisu OPDO'n maqaa 99 jijjiirrattus Oromoo nyaachuun dhiiftu. Kanaaf uummanni Oromoodha. Wareegamni ulfaataan battee booda ta'ee jira. Arsii keessatti Baale keessa waan ta'e agartan. Arra dargaggeessa irraa dabranii halee manguddoota sharrashanan bakka takka dira Baale keessatti jechuudha. Oromoo yoo nuti hidda dhawanni onnee keenya hin dalayne du'aa jiruudhaan nama jiruun du'e taanee haa jiraannu. Yoo ammoo nama taanuu barbaanne akka namaa jiraachuu barbaanne biyya sagalee qabnu keessa jirra. Uummanni keenya ukkaamamee jira dubbachuu hin danda'u. Biyya itti gibira kafallu keessa jirra. Biyya itti taaksii kafallu keessa jirra. Biyya mootummaa biyya san fardi godhu dhaabiyachuu ni dandeenyu keessa jirra jechuudha. Oromootiyya garaagarummaa siyaasaa feetee haa jiraattu. Sababa badu jira.
biitti san yoo sabni san bade biyya qullaa bilisoomsinee waan goonuu qabnu garaagarummaa keenya dhiphifnee waliin dhufnee akkuma jaalleeylaan jette mari'atnee maal godhuu qabnaa yoo namni mari'ate waan godhuu qabu namni mari'ate bakka waliin dhaquu qaba waan bade ka waliin barbaaddatu qaba Oromoon dhumarratti Oromoodha OPDO'n tunillee nyaapni har'a nu nyaatu kun numaa bilisoomsuuf ta'a maaliif isiin nu gabrummaa jala jirti biyyuma san jirti ammoo OPDO'n muka badaadha dhandhacha badaadha dhandhachi badaa yoo muramne qaamni namaa fayyaan qabu akkami murama isii aangoo Oromiyaa jedhamtu keessaa xaraydee moggabbaafte dandeessu kaampii tolchitee fi jiraachifta garuu wanni tokko ka beekuu qaban arra deemanii nama maatiin isaa miseensa bilisummaa Oromoo ta'e cufa nu hubadha jedhanii fixaa jiran sadarkaa ministeerri baroomsaa nama ilmaan isaanii abbootii yookaan maatiin miseensa ABO taate mana baroomsaa keessaa ari'aa jedhanii mana baroomsaa hedduu xalayaan barreeffamaa jirti jechuudha. Kana ka godhu jiru Biraanuu Naggaati. Oromoo dhumaatii sabaa qofa otoo hin ta'in dhumaatii qorsammuuti sirra gaggeessu jira. Kanaaf ana mallee ol hawaasa Oromoo niin gaafadhu adde Leeyilaa General Assembly akka Oromoon magaalaa tana yaamame Oromoon maal godhenne mari'achuu qabna. Minisootaan handhuura Oromummaati warri jalqabaaf dujan ilfaanni jiran. Hundeen Oromoo magaalaa tana dub. Fakkii magaalaa tanaa kaatuuti addunyaa walgee. Tanaaf waliin dhufne amari'annu dhiini battee urgeessaa waliin nu fidu. Batteen nama odoo jiruu dhaammate. Anni dhumaa ilmaan kiyyanaa gargaaraa je ilmaan kiyyanaa guddisa. Kanaaf guyyaa boruu faayinaalii qabna fundraising isaa cufuudhaaf deemna. Warri achirratti qoodan bahin zuumii faca'ee jira. Kootaa waan dandeessan kanna. Qarshiin takka xiqqoodhaa miti. Ha qarshii takka kanna qarshii kuma kanna. Nama waan qabdan kootaati maatii jaalbattee cinaa dhaabbannu. Fayyaata Oromoo dhiini Oromoo maa waliin nu qabu inja ulfaadha warri fuula wali guurtanii differensi siyaasaati fuula wali guurree dabaru if keessa deebinee hawaaf yaannu if keessa deebinee hawaaf gaafannu fayyaata ulfaadha. Animmoo namni asirtan hundi galatooma guyyaa gootootaati ayyaanessinaa jechuudha. Guyyaa gootootaa guu ayyaaneessinu jarri shinni gadhume san addan baanu yaanii jechuudha. Battee urgeessaa hawareegna dila kana nuu haafane kiristaanaa jechuudha. Oromoo addunyaa irra jirtan guyyaa iidaatiin isa ajjeesanii guu darban maal jechuudha. Yaa sheeka Oromoo lafaa kee jechuudha. Yaa Oromoo hoo kun ergaasii ta'uu baatte yoomuun bartuu jechuudha. Oromoon takka ta'uu agarsiisti. Akkasiitii nagaa waliin. Tole galatooma haasoin hafee fi miti yaa Oromoo ani waan tokkotu garaana nyaata baay'isee garaana nyaata wanni Oromoo kun Oromoo dhugaanii dhumiitiin Oromoo laafteetii wanni manatti deebinee teennuuf maaliif teennaa hadha kutaa Oromiyaa guutuu wal ga'ee jira yoo dur kutaan ka wal qoonnullee taate jechuudha. Oromoon tokko amantiin ka dhuunfate saba tokko nu ganda wal qooduu naafu yoomi baasan nutti bahe ilmi namaa ajjeefame guyyaa 9 wardiyaa irra dhaabanii reeffi tortoree yaa'u jechuun kun waan addaati Oromoo ka'a bakka jirtanii dammaqa warri Minisootaa keessa teettan aan dhaamsa Oromoo biyya alaatiif qabu ka biyya keessa hacuucamee jira homaa dubbachuu hin danda'u deebiin isaa rasaasa ta'ee jira warri as keessa teennee miseensa mootummaa kanaa taane rabbi sodaadhaaf laala rabbiin sodaadha nama sodaatina dhiiga Oromoo sodaadha seenaa bor isin gaafata namni as keessa teettanii Abiyyiin deeggartan namni as keessa teettanii Abiyyiin fandii gootan dhiigni Oromoo isin haa laalu dhiigni Oromoo isin haa waraanu Oromoo dhiigni Oromoo isin haa waraanu warri as keessa teettanii Abiyyiin sappoorti gootan dhumaan Oromoo isin haa waraanu lafeen Oromoo isin keessan haa baatu baala keessatti hadaabbaa keessan nama 9 ajjeesanii dubartii abbaa manisi abaa shanee jedhanii raajjeesanii haadha ijoollee 6 isii ajjeesanii namni 9 reeffi tortoree wardiyaarra dhaabanii maanguddoo gaabii uffattee Abiyyi jala deemtu namni du'uun baasaa miti namni reeffi tortoree yaa'uun baasa
bor biyya sana keessa teettanii akkamitti ummata bulchina jettan ajjeefamni namni irra du'eerra hin awwaalle jettanii jaarsummaan maan fuudhina garam akkana mara isin godhe bor seenaati isin gaafata warri abiyyi jala gaabii adaadii uffatanii deemtan abbaa gadas tahe abbaa garas tahe kanaafu maanguddoo biyyaa taate maanguddoon injirra abiyyi Suleyman jettan abiyyi nabiyyana Suleymanii maleekatisa eega jettan hadha reefa awwaalchisuu maa daddabdan bor seenaan Oromoo abiyyi wajjin isin gaafata OPDO yoo taate kalees gogaa sareet har'as gogaa sareet gogaan saree wayita jiidhas najisa wayita gogees najisa namni irra taa'u jechuu OPDO jechuun bifa jirjirratte malee kaayoon isii sanuma nuyi nageen jibbinu nagee barbaan maatii kennaaf ummata Oromootiif nagee barbaan ijoolleen bosonatti yaate roorrootitti hammatee yaate malee namni gabrummaa barbaadee qawwee baachuu sibiila baachuu bashaqii keessa ciisuu beela jaalatee bosonatti ba'een jiru haala kanaan Oromoo ta Ameerikaa keessa jirtan ta Awurooppaa keessa jirtan ammallee itti deebi'aa seenaan Oromoo isin gaafata ka'aa dammaqa Oromoon kutaan naannoo waliin qoon amantii waliin qoon Oromoon takka ka'aa isin hin jedha dhiifama miira keessa galee jira hayyee nagaa rabbiin nu adeemsu hiriirri kun ammoo kan dhumaa osoo hin ta'in kan calqabaa ta'e akkuma durii sanitti torbeen deebinee baanee ummata kennaaf sagalee ta'uu qabna dheengadda jalbattee urgeessaa hoteela baasanii akka duudha